Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii kutaa tokko ilaalleerraa waa'ee anger resolutionii akkamittiin akka aarii hiikan yeroo baay'ee conflict resolution jennaa masgabuun immoo anger resolution jedhee dhufeera. Isa kanarratti kutaa tokko ilaalleerraa sadaffaarra geenye dhaabne kutaa lammaffaa immoo arfaffaa isaarraa jalqabna. Waaqayyoo dubbii isaa nuuf eebbisu hubannaas nuuf laatu yoo hin hiiknu ta'e aarii hin hiiknu resolving goonu aarii yoo ta'e ogummaadhaan jechuudha. Ogummaadhaan maaliif haasaan nu godhu malee haasofnutu yoo rakkoo fida dubbii fida yeroo baay'ee waan ta'eedhaaf ogummaan hiikuu nurra jiraata. Ogummaan waaqayyoon kadhachuutu nurra jiraata. Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa irratti ogummaan kanatti irratti yoo jiraate waaqayyoon agaratu waaqatu waliin caalchisiin kenna jedha waan ta'eedhaaf. Inni arfaffaan dhiifamaa. Yoo rakkoo kana hin hiiknu waa'ee aarii cal jennee aarree garaa keessa keenne yoo ta'e akka abiddaa harmootiin keenya dur baadiyyaadhaa magaalaas yoo ta'e kanuma ture akka irraa miti hin dibu jechuun abidda mukti tokko hin dhaamu abidda isaa dafee beetu daaraarra deebisanii dibanii kaa'u ganama rochii kaanii dubartii ogeettii dhagaa kun malee warra kaan gandira deemanii kadhatu waan isin dibu achi daara sanarra haaranii fuudhanii citaarra kaanii yookiin marra kaanii jedhee bobaa jechuudha. Agartanii daaraa keessa dibamee waan abiddi jiruun fakkaatu garuu achi keessa bula waan isin dibu. Akka kanaadha. Aarii isarratti aarre sana hundee isaa root cause kan isaa ilaallee rakkoo sana aarii sana kan kaase hin hiiknu yoo ta'e akka abidda dibamee ta'eetu laphee keenya garaa keenya keessa taa'a. Kanaafitu waraanni garaa keessan keessaa ka'aa kan inni Yaaqoob jedhuu fi lolii keessaa ka'a jibbeessaa ka'a garaama keessan keessaati. Waaqayyoonis kadhatanii gaafa ta'uu waan baay'een of keessan walitti deebitu garaama keessan keessa dhokate jira waan ta'eef achii ka'a kan inni jedhu. Malee aariin inni bakkee dhufee itti dabalatee malee inni guddaan isaa keessuma keenyaadha kan inni jiru. Kanaafitu yoo hin hiikamu ta'e egaa arfaffaarratti kan inni fidu gaa'ila balleessaa jedhamu jiru wajjin jiraachuu hin danda'ama garuu gaa'ila jaalala hin qabne gaa'ila nagaa hin qabne ta'a. Deebi'ee keessumatti immoo obboleettonni gaafa abbaa manaa taa'anii maatiin baay'ee miidhama. Maaliif obboleettonni dhugaadhuma haasa'uu yoo ta'e akka aadaa keenyaatti akka saba keenyaatti akka warra adii kan warra biraan beeku ba'aa guddaan isaanirra jira. Akkuma keenya hojii hojjetu hojiidhaa galanii immoo maatiin koo maal nyaatu ijoolleen koo maal nyaatu abbaan manaa koo maal nyaata jedhanii immoo darbanii immoo hojii mana keessaa hojjetu dhiira yartuudha kan gargaaru dhugaa sa'uuf yoo ta'e isa hojjetu ijoollee qabu maal godhu responsibilitiin isaanirra jiru jechuun ba'aan isaanirra jiru kana isinitti himuu danda'u. Dhiirri yoo gabuu dhabes ol deebi'ee bira fuudhuu danda'a yookiin dhaqee las nyaachuu danda'a maal jechuu danda'a isaan garuu sun akkam ta'a mana qulqullinaa qabu barbaadu sana maal godhu dhiirri badaanoti mul'achuu dhiisuu danda'a wanti isaan sirreessan illee waan meeqa ba'aan isaanirra jira. Dubartiin tokko dhibooftuun jiraachuu dandeessi garuu majooritiin 99.9 kan inni haasa'u. Dhiirris immoo yoo ta'e tokko lama jiraachuu danda'a 99.9 dhiiraa dhibaadha. Hojii maalaa hojjetee dhufeetu bakka akka waan dhiiqqayyuuteetti taa'ee ittineedha. As biyya guddate biyya laalleetiin jedhu diyaaspooraan. Aadaadhaan kan fudhannee dhufne waaqayyo immoo ijoollee keenya hubannaa kennuun malee ijoolleen keenya immoo dhibooftuu taateettu jechuudha. Ijoolleen tootalii ijoolleen biyya alaa jirtu Noorz Ameerikaa maaloo dhiifa manaa godhaa malee dhibaa'oodha. Maaliif faastii fuudii baranii shat jedhanii kaa'anii waan meeqa hojjetanii waan meeqa sirreessanii maal gochuu badaan barbaadanii gaa warra godhan jiraachuu danda'u ammaan argeettan isin argarraan haasa'a. Innaa kanaafi maatii diiga yeroo baay'ee immoo nama jaallannu taarra. Abbaan manaadha mana yookiin ati mana abbaa manaa kan kutaa isa duraarra taasiseera expectationii qabna. Dhibbaa expectiin godhinaadha. Expectation jechuun waa'ee namarraa waan wal jaallannuu fi understanding na hubata jennee yookiin na hubatti jennee yookiin immoo ijoollee tokko itti na gargaaru jennee yaanna yoo itti baafne dubbanne na aaru jennee waa yaannuu fi isa irraa eenyu gaafa dhabnu aariitti deebi'ama. Aariin sun hin hiikamu yoo ta'e immoo maal godha jaalala balleessa jibba fida. Bakka isa booddee Paablikaali bahee akka maatiin diigamu jiraachuu danda'a yoo ta'uu baate muufumaa wajjin jiru malee jaalalli mul'atee nagaan mul'atee wanti argamu hin jiru. Yeroo sana abbaan mana gara manaatti deemuu jibbaate mana gara manaatti deemuu jibbitii maqaadhuma wajjin jira malee jireenya dhugaadha hin jedhamu yeroo baay'ee jechuu kooti. Kanaaf hin miidha maatii hin miidha gaa'ila. Isa kana hubachuutu nurra jiraata. Gara shanaffaarratti yoo ilaallu hin hiikamu taanaan aariin jechuudha. Aariin hin hiikamu yoo ta'e abbaan manaa fi haadha manaa isa wal lolanii ijoollee irratti bahu.
walii isaaniitii yoo walitti dubbatan tarii al tokko tokkotti dubbatanii dara bugaa dhaban ijoollee irratti gar malee abiyuus godhu ijoollee ati sana maaliif hin godhu ati maal ijoolleen abbaa gaafatti haadhuma gaafatti miti jechuudha waanaa bitaas waanaa godhaas jedhanii ijoolleen warra maatii dhufanii gaafatu isa waanuma isaan xinnoo gaafatan achi furanii balaa buusu aariitti jijjiiranii ijoolleen booddee warra trust gochuu dadhabaa deemte amanachuu dadhabaa. Waan hundumaa aariin deebisuun buris gaafa guddatu immoo warri aariidhaan waan deebisaniif gaafa bakkee ba'an isaanis akkuma sanatti aariidhaan haasa'aa deemu. Mana keessaa abbaa mana afaadha manaa turuu hundumaa ijoollee biratti wal lola yoo ta'e qaba dabaan keenya ijoollee loluu ta'e ijoolleen akkasii gadi baay'ee dhaqanii abiyuuzii godhu warra buulii inni jedhamu biyya kanatti kanarraa dhufa. Mana keessa jaalleen jiru taanaan nama mana keessa taa'anii warri kaanii dhugaatii dhuguu hin xuuxuu cubbuun taanee hojjetu miti gaafa gadi ba'an ijoolleen isuma shaakalu. Warra isaanii gadiitti ba'aniitu buulii isaan gochuu sodaachisuu jalqabu kas gochuu baannan kanan si godha jechuu jalqabu. Kebiyya kanatti wanjala mana barumsaatti poolisiitti himamnaanii qoratamaniitu maatii keessa rakkoon jira ta'e bira gaamaa ijoollonni sunis kana gochuu danda'an wanjala. Buulii namooti nama godhan gurguddaan illee jiru. Nama sodaachisuudhaaf zarraaf jedhaa deemuudha eedintii isaanii luus godhanii dheekkamuudhumaan zarraaf jechuudha waa harkata warra itti fakkaatu jiru. Wammaddoo arganitti fokkoranii feesbuuk irratti aarii arrabsoo barreessanii waa mallee godhanii fi waa sirreessan waan tokko iyyuu hin jiru. Ofiitii of miizanarra of kaanii of mazzansiisaa. Jireenya ofiis balleessaa reputeeshinii ma jiru rispeektii namni namaa qabu dhabaa deemuuf fida maleessa. Kanaafitu ijoollonni immoo waraana trust godhanii jaalala waraaraan argatan taanaan gaafa gadi ba'anii ofumanuus hin danda'anii jaalala kennuus jaalala fudhachuus hin danda'an. Boori isaanis loliisum akkasiitiin waan jireenyatti fakkaatuu fi kanuma irratti hin tiniichaa deemu yeroo baay'ee jechuudha. Kanaafitu hiikamuutu irra jiraata aariin maatii gidduu ጓደኛ walitti haara hiriyaa walitti haara qommootu walitti haara maaliif nama jaallattan namarra yaaddan expectii gootan irraa ta'u aariin dhufa wanti si yaaddan waan ta'eedhaaf isa kana hiikuu danda'u irra jiraata. Inni kamu aarii yoo ta'e lafuma hojjetamma amma lafa hojjetu manaajeroonni tokko bakka waaqayyoo moof godhuma amma manaajeroonni ofiisa biyya kanaallee manaajeroonni of gabbu'anii mana dhaganii maal jedhanii hojjetaa wajjin hojjetu amma gara biyya keetti manaajeriin bakka akka jedhu utuu hojjetoonni jiraachuu baatanii maal godha inni akkas qilleensa irra ka'u maal godha ture hojjetoonni hin jiraniif ta'e mootuu gadhiisanii sokkanii ofii gadi bu'ee dhaqee hojjeta. Gadi jedhee hojjetoota isaa jajee badhaasa kennee fi maal godhee indaam jaalala agarsiisee waa irraan kan ga'uun irra ture manaajerii ture isa gaggeessaa ta'ee irra keessa jiru supervisor manaajer maal formaan maal hojjendu ture. Hojiin sun innis kaampaaniitti qaxaramee akkuma waan ofiisaatti hojii kennee fudhatuuttiitu of lakkaa yeroo baay'ee jira. Kun dogoggora guddaadha. Kun dogoggora guddaadha. Naa kanaaf maaliif kaampaanii sana dadhabsiisaa deema? Hojjetoonni gaafa keessaa baqataa deeman yooma jiraatan illee immoo hin gammadan taanaan appreciate goone jajjabeessinee jabaadhaa jennee hojii isaan hojjetaniif beekumtiin laannu yoo ta'e sadarkaa dandeettii isaanii gadiitti hojjetu. Kaampaanii sana xaaranii jibban jiru taanaan dandeettii isaanii sana investiin godhan waan ta'eef kaampaaniin sun kasaraa deema. Waajjirri sun dadhabaa deema yeroo biraadhaaf. Kanaafitu yeroo baay'ee jireenya hafuuraa namaa nyaatamu hubadhaa. Aariin qiinqanii amannus amanuu baannus jireenya namaa nyaataa deema. Jireenya namaa hubachuutu irra jiraata kana. Tootaalii naaru jechuun dandeenyu isiniin jedheera. Isa kana fudhannee yoo ilaalle Sokrates faanii aaruun gaariidha. Isaan waraanatti sinaman bara sana akka aadaa isaatti aaruun gaariidha. Right person, right time, right place. Atamittiin aariidhaaf namni right place fi right time. Okay, right person yoo ta'u jechuun right person anaaf yookiin haadha manaa koo ijoollee koo kan ilaallu ta'uu danda'a isiniif akkasuma ta'uu danda'a. Garuu atamittiin iddoo sirriidhaa fi time sirrii abdadhaa awutomaatikiidhaan mikko akkuma kolfuun awutomaatikii nan kolfanne yaadaan deemiti waan kolchisu gaafa kolfina waan isin dhibu. Aarii isa kuma kana miira waan ta'eedhaaf awutomaatikii waan hin taane tokko agarru waan nurraa ba'a waan ta'eedhaaf gochuu dandeenya. Kanaafitu emotionii akkasii akka nurraa Senekaan ni jedhamu immoo neerooyyuu waggaa 12tti ka'ee akka inni barsuutti kennanii turani. Neeroon saayikoopaazii intini qaba rakkoo mataa qaba silumayyuu rakkoo sammuu nama akkasiitu qomoo dhumaanitu dhaalu ka mootonni durii waan ta'eef barsaa ture. Seneetii keessa galee ture Senekaan namni jedhamu si'a lama rizaanii gochuuf gaafatee ture hindi dee neeroon. Dargagguma isaatiin iddoo qabate hindi dee. Magaalaa Room gubee kiristaana gube jedhe kiristaanota akka ajjeesee kan fixeedha neeroo jechuudha. Ofii keetiin of ajjeesedha namni Senekaa nama ajjeesedha. Aaruun maraatuu ta'uudhaa jedhee kaa'een. Mikiraas namni aaree waan godhu waan haasa'u boru egergaa abba malee aariidhaan nama ajjeesa. Yeroo sana immoo aariima aaraniin bara sana bara jaarraa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa keessatti immoo aariima aaraniin kaa'aniitu waraana banu aariima kaa'anii abbaa barbaadan ajjeesu. Aarii resolve goonee hiiknee
jiraannaan jiru. Kanaaf Sokiraates fa'aa Pilaatoo fa'aanii aariin gaariidha. Bakka waan tokko haqaafa ta'u malee yookiin immoo iddoo hafilannu malee aaruun gaarii. Akkamittiinitu iddoo filan haqaaf ka'aniiti kan mana gubanii makiinaa gubanii nama meeqajjiisanii maal godhan. Utuu dhugaa qabaniitu jalaa badee waan jalaaf itti gaafataman baay'een isaanii. Kanaafitu aarii jennee nama encouraging goonu aariin awutomaatikidha. Simmeetiidhuma akkuma simmeetiidha kan ta'e kolfi dhufu gammachuu nagaan jireenya namaa keessa jiraatu aariin gaafa dhufu jireenya namaa jeeqaa fayyaa namaas daameej godha. Hinaarra eeyyee garuu aarii sana ogummaan akkamittiin handil goonee daqiiqaa yaraadhaaf rilaaksi goonee erga aariin sun nurraa galee dhugaa keenya akkamittiin dubbanna isa jedhu irratti hojjechuutu nurra jiraata malee jireenya namaa nyaata. Karaa hafuuraas yoo ta'e jireenya hafuuraa namaa nyaata. Namni aarii keessa taa'ee waaqayyoo waaqessuu hin danda'u. Kadhachuu hin danda'u. Isin galee sammuun keenya nu kaasa namni nu kaasa seexanii nu kaasa booddee ati nama hafuuraan miti jechuun jira miti yoo amantaa itti aarree maal jennee akkamittiin akkasitti rejekti nama goota akkamittiin maal goota yeroo sana keessa jechuu kooti. Yeroo aarruu sana keessa faarsaa hafuuraa akka jiru kophaatti illee baanee suuta jennee kalma erga taanee booddee waan sana miti waan irratti aarre sana sa'aatii 24 booddee boorfaa isaarraa aarreef yoo haasofne miira nagaatti deebinee goona. Gaafa sana keessi keenya waan nuun jedhe gochuu dandeenya waan ta'eedhaaf. Naa kanaafitu daanjiresiidha jireenya namaa keessatti foon namaas hafuura namaas physical and spiritual jireenya namaa kan nyaatudha waan ta'eedhaaf immuudhaaf irratti hojjechuutu nurra jiraata. Numoon irra jiraatu numoo etaanaan immoo maraatu mataaneetu bakka waan beeka daamees goone erga waan beeka nama ajjeese keessa horachuu mana himadhaa jiran baay'een isaanii aariidhaan nama ajjeesanii ka'aniitu booda deebanii gaabbu. Kara biyya Amaaraa kanatti yeroo darbee televezyiiniirraan dhaga'ee itti faradamee qaami koo irratti qoricha gootee akka gaashaan 19 jennee ka'ee uleedhaan tumee ajjeese yara keenya. Mee gara mana qorichaa deemuu danda'a. Dhuguma kana gootes jennee yaannu yoo ta'u baate qorichas ta'e waaqayyoon kadhatanii irraa ka'uu danda'a mana qorichaa dhaquu hin danda'a. Kanuma aariyaadha mana isaa sheem ulfaataadha isin galee jechuudha. Erga lubbuu namaa balleessee booddechi taa'ee gaabbuunsaa bu'aan qabu. Erga ija namaa balleessee harka namaa cabse aariirraan kaanii harka namaa ija namaa jireenya namaa kan balleessan meeqatu jira. Na kanaafitu aariin nu mootuu hin ta'in mo'uu danda'uutu nurra jiraata. Jireenya keenya bituu danda'uutu nurra jiraata. Egaa kan isin dhibu aariin kuni umurii irra hin dhaabatu. Bara durii isin haaramaa akkaataa isaan itti deebisan garuu daarii maxinnoo shilaa waan taakuu tokkoon taayirratti wal ajjeesanii dhiiga walirra yaasanii abbootiin keenya baadiyyaadha waan isin dhibu. Waan taakuu tokkoon taaneef jaarsoliin biyya ta'anii sii darbiranii kan murteessuu danda'an irratti. Lafa sirbaa faadhanii sirba halkanii faadhanii maal abbaa keetu isheetti jalaa sirbiteedhaan qolee waliidhaanii fa'aa wal ajjeesa. Dhugaatii dhuganii achii kaanii garbicha abbaa kootii irra dubbatan hojjaa kanaa jechuudha wal waraananii wal balleessan. Waan hin taaneef qaami namaa jireenyi namaa badaa ture. Garaa kana egaa aarii isaanii mul'isaa turan. Amma immoo nuti immoo baranneerra kan jennu yookiin barateeru kan jiran immoo aarii isaanii warri biyya bushan gahaa walitti aaranii waraanatti. Waggoota 20 fuulduraa inni biyya Itoophiyaatti Xaqilaa Ministeerri Mallasii fi Saasaafaa Warqee walitti aaruudhaan gara 100,000 kan lakkaa'amu walitti darfitan. Duruu walii galan wal kaaduu isaan irraa kan ka'e achi kaanii maaliif inni biyya bushuutti foozoo baay'ee qaba kan jalasa kan baay'ee mul'ucci godhan. Har'asii namni tokko lama walitti bu'uurraa kan ka'e waraana bananii mul'ucci wal godhaa jiru. Of tuulummaan immoo jira iigoon namaa immoo jira. Achi as deebi tokko tokko immoo dooyi lubbuun keessaa bahutti iyyuu of tuulummaan keessaa hin bahu waan ta'eedhaaf gara araaraa gara nagaa gara haasa'uutti hin dhufu. Riizaaltiin isaa garuu biyya balleessaa, ikoonoomii balleessaa, lubbuu balleessaa, biyya balleessaa diigaa jira kana jala diigamu hin jiru waan ta'eedhaaf. Waaqayyo namaa gargaaru dhugaan isinitti machuu kooti. Sammuutti deebi'ee yaadee waa'ee maatii, waa'ee saba biraa, waa'een koo ishii waa tokko ta'e rakkoon hin jiru. Waa'ee inni biraa garuu narraa kan ka'e maaliif bada? Hangar malee aaree gar malee maal gochuun maatii kootu miidhama. Jireenya kootu miidhama. Warra na booddee meeqatu miidhama. Akkuma responsibility qabnutu meeqa ta'aa jira waan ta'eedhaaf. Kanaafuu aariin giruuppii tokkorraan dhaabatu kun ijoolleedha, kun nama guddaadha, kun beekaadha, kun walaalaadha hin jedhu. Aariin aadaa tokkorra hin dhaabatu. Aadaan saba keenyaas, aadaan qomoo biraas, aadaan adiis, aadaan gurraachaas aariin kan guuteedha. Yookiin immoo qomoo tokko gurraachatu baay'ee aara, adii baay'ee aara, jennu adiitu baay'ee aara. Hundumtu aariidhaan guutamaadha. Maaliif cubburraa kan ka'e jireenya namaa kanaan guutee jira waan ta'eedhaaf. Gurraachatu baay'ee aaraa jedhu isaan. Gurraachi biyya kanaa yookiin biyya Noorz Ameerikaa maaliif hin aaru? Sistemii keessa gashaniitu
hojii gaarii professionaalee kan hin qabanne godhu iddoo baay'eetti maaliif hin aaru? Mana barumsaatti iddoo baay'eetti yoo matarii fiigichaan cabsee bahee yookiin kuwaasii taphatee yookiin booksii taphatee irraa waan hafee ofii isaaniitiin warra adii qabatanii fixan. Poolisiin adiin yeroo hundumaa gurraacha gaafa argu gurraacha kan vaayilensii akkuma yeroo hundumaa dubbii barbaadu aarotu waa yaaduu fi ajjeesuu duwwaadhaaf kan shugguxii baatee deemu hidhuudhaaf kan shugguxii baatee sistemii keessa gashaniiru waan ta'eef gaafa dhugaan jedhatu gaafa haqi badu immoo eenyuyyuu naara yoo tammaate biyyaa bada naannoodhaa bada maaliif naaru? Amma rakkoonsaa isaanii namni al tokko ka'ee waan isin hojjenne cubbuu sana gooteetti misheen kana gooteetti misheen gaafa jedhe namoota soba haasa'u illi hiyya namoota dhaqanii keessa galu ilaan hin jenneeree jedhu namoota baay'een akkas hin ta'inaa fi dhugaan isin ittiin waan isin hin taane konspirasiitii irratti odeessaniitu oduu baay'ee isin isa booddee aarii kan kaatanii maal abbaa ishee si galchee maaltu na gaafachiisan yeroo keessa galanii aannu sila jennee turreem jedhu soba namarratti odeessanii. Kanaaf gurraacha sistemiin akkasitan kuni gurraachachi gaafa ka'u reaaktii godha silumaa riqaa waan ta'eedhaaf wanti meeqa dhugaan badee maal jedhe isaanuma erga jira abbaan firdii isaanuma poolisiin isaanuma maal godhu sabboodde gurraachi baay'ee aaru adiitu gurraacha caalaa aara garuu gurraacha jalaa sistemiidhuma waan isin dhibu manni murtii isa gurraacha haduu jedhe du'atti faradde Kanaadaa illee du'an faraddu akka seenaa Ameerikaa yoo qorattan du'atti faraddeetu adii immoo waggaa 10 faayidee gadhiisa. The same caseidha the same case. Warra keessaa hojjetan faradan seera bareedaa kaa'u miti namirra keessa jiru nama nagaa nama bareedaa ta'uudha malee seera sana kan appilaayi godhu. Akkuma seera Itoophiyaa akkuma konstituushinii ilaalle baay'een isaa gaariidha garuu warra appilaayi godhan duras sirrii hin turre har'as immoo sirrii miti warra irraas akkasuma mataa isaanii sirreeffachuu barbaadu. Seera waraqata irratti sirreessuu miti keessi namaa sirrachuudha dura waaqayyo namaa gara keessi namaan sirrinne taanaan seera gaarii balleessa. Seera gaariin isinii jira keessi namaa sirrannaan garuu seera hin taane yoo appilaayi gochuu hin danda'ama gara sirriitti. Kanaaf warri firdii irra keessa jiran murtii ta'anii murteessanii isaantu adiitti gurraachata murteessa gurraachan ajjeesu waggaa 50-60 eessisu adii garuu waggaa 1-2 gadhiisu kan itti gadhiisu. Maaliif hin aaru gurraacha gaa? Kana booddee gurraacha aariidhaan guutu isaantu aariin guuteera waan isin warra adiitu warri jibbaan kan guutaman garuu kolfaa deemu ismaa'il godhaa deemu irraan beekamu. Maaliif akka isaa ijoollee isaa itti barsiisan ofii baratanii keessa isaanii gubate jira akka koo garaarraan kolfan dhugaan isinitti himaa Ismaa'il godhaa deemu koo isiin godhaa deemu keenya garuu bogga dhima fuula keenya irraa mul'ata bakka raawwate. Kanaafitu qomoon lakkaa aariin sooressa hiyyeessa hin jedhu sooressatu irraa aara hiyyeessa gaarraa fudhanne yoo ilaalle tamasganii iyyuu hin beeku. Sooshaal istaatasiin immoo kun barateera kun hin barannee hin beeku. Kun biyya bushaa kun immoo waan tokko biyya bushu nama taraadha karaarra jirudha waan jedhu hin qabu. Educational background barateeraa hin barannee hin qabu. Isin galee hunduma keessa jireenya nama ta'ee keessa nama miti horiinuun aarti. Garuu isheen garaa maseera kaatee yoo tarii manatti bu'an yookiin mul'atti buuneedha malee purposely akka namaatiin waa tokko barbaadee miti waan ta'eedhaaf. Kanaafitu aariin hundumaa namootaarra jira. Hamma ijoollee al tokko tokkotti gaafa wal agarratti miti iddoo koo teessee toobisiidha gaa wal aariidha. Maal abbaa kee gar malee na ilaalteedha biyya keenya duroo dura ijoollee al tokko yeroo jalqaba waggaa sadii barbaannaa biyya dhaqee damtolootti paaster miruu wajjiniiniitu gara biyya keenya adda tokko nama dubbisuuf jechuun tajaajila raannee akkas baana deemuuf jirra. Atta'umatti iddoo kana karaa booddee mini baasii asiin gaazii akkasii keessa yookiin akka maal nan jettee gaa isaaniin adda qabuu dhufa deemu guruuppiidhaan immoo namni wal loluu jalqaban. Barumsa kana ni barsiisaa gara ittiin diligu maaliif vaayilensii kee guruuppiidhaan waan ta'eef yeroo akkasii keessa galanii adda maa aarta namaan jechuun hin danda'amu. Hamma namoonni sun taragaaggaa gidduutti isiniin araarsaa gidduutti du'an jedhamus akkasiiti. Isin galee waan xinnoodhaaf poolisiin dhufee warra kaan hidhaatti galcha. Waan xinnoodhaaf poolisiinis immoo yoo aara xiyyiitiin lafa buusa dhaye. Waaqayyo namaa gargaaru. Iddoo kanatti sarrandariin gootan ta'an makiina keessa buutanii aariin fokkoruu barbaadatan xaa godhee isin rukuta. Seerri seerumaa namni namuma inni isin aaraa eenyuyyuun aara waan ta'eef erga lubbuun badee booddee namni borii waa'ee keessan sorachuun waa'ee Riippaabilikaanii Ameerikaa Angar Paartii jedhama seenaa isaanii yoo dubbistan aariirraa kan ka'eetu 2016 Tiraampiin filan. Dimokiraatiitti aaruurraa Angar Paartii jedhamee beekama. Aariidhumaan kaan isarraaf jedhu gaafa Tiraamp irraa bu'ettametti irraa bu'aa dhaqanii seenaa Ameerikaa gadi dirrisanii Waayit Haawusii dhaqanii gara nama 5 du'e poolisii ajjeesanii ofis du'an. Isin galee hamma kana dirasee jechuudha aariidhaan biyyiin bushaa'u. Aariidhaanii pirezidaantiin aaru piraayim ministeeriin aaru aariidhaan biyya geggeessuu danda'u. Warri tokko tokko immoo narkasastikiidha. Yoo isaanii acabacaba malee situ dinqiidha yoo jedhame malee situ gaariidha yoo jedhame nama akka kee hin jiru yoo jedhame malee keessa isaanii keewwataniitu
kolfaa abbaa barbaadan xaa godhanii isaanuma duwwaa sirrii namni tokko isaanii qixxaata yoo ta'e namni tokko isaan caaluu barbaada ta'e aariidhaan kaanii hin baasanii meeshaa jiru yookiin maal jiru yookiin namatti jedhanii qaa godhu. Mana isaaniis hin balleessu biyya isaaniis hin balleessu. Kanaafituu yeroo baay'ee universal problemiidha aariin. Aariin biyya hundumaa irratti isinitti hima aariin. Gadi bu'aniitu taaksii mana cufteedhaan rukutanii poolisiin dhufeedhaa isaan galcha. Faransaayitti waggaa laa baranaa saanduu ishee jetteetu na jalaa daqiiqaa iddaan turse shugguxiin ajjeese hidhaa gala. Isinii galee aariin. Nama waliin beekne karaa irraatu maskootii gadi buufatee yookiin waan tokko waliin jedheetu makiinaadhaan wal rukutee yookiin waan tokko keessa waanuma daqiiqaa yaraatii ka'e. Aariin hundumaa keessa jira. Aadaa hundumaa keessa nama hundumaa keessa iddoo hundumaa keessa keenyatti baannee deemna waan ta'eedha. Isa kana hubachuutu nurra jiraata. Ameerikaatti riisarchii ta'eenii parsantii 90 ol aarii akka qabanii gaafa qoratamanii bira ga'ameera. Biyya keenyatti immoo 100 ol ta'uu danda'a. Dhugaadhumaa isa yoo akka Afrikaatti immoo wanti baay'eetu nama aarsutu jira waan ta'eedhaaf. Kanaafituu akkamittiin akka emotional management namooti IQ isaaniitiif hojii qaxaramaniitu EQ isaaniitiif immoo hojii dhaabu. Dandeettii skill IQ isaaniitiif hojiitti galaniiru. EQ immoo emotional intelligence isaanii emotional quotient jedhamu immoo akkamittiin emotional isaanii manage gochuu. Tokko yoo aaree nutti aaree nus duukaa aaruutu hin ta'inii maal ta'eeti jenneen immoo kalmi taanee qabbanoofnee isin galee jechuun haala emotionii maankaanii miiru maankaanii waan meeqa baxabatuudhaan hojii ba'u. Dandeettii keenya gararraa miira keenya to'achuu danda'uuni dandeettii keenya hojiirra akka oolchinu nu godha. Obboloota tokko. Waan daqiiqaa yaraatiif jennee akka maraayu ta'urraa of eeggachuun. Kanaafituu har'a bara keenya kanatti namni macaafa guddaa dubbisuu hin danda'u, tsuufima feesbuuk irraalee mastora lama sadii kan ol darbe dubbisuu hin danda'u, nyaata isaatii tokko turee eeggachuu hin danda'u, bakka haasa mala dheeressuu keessan hin barbaadu, wanta hundumtu short bara dhumaati waan ta'eef jaalalli hin jiru badeeraa jarjaruudha namni bakka jarjaruu dhaabuu hin barbaadu waan ta'eedhaaf ariifata waan ta'eedhaaf aariin kun egaa dheekkamsatti akka hin guddanne. Isheen daftee maan baatu inni maa akkasiin godhu sagantaan maan gabaabbatu jedhee namni jedhee yeroo aaru no qabachuun irra jiraata jennee yaaduu irraa malee ati maaliif sanan gootuu gaafa jennu namni sun isaa hariyaati immoo maalati immoo kana yeroo hundumaa jedhee timmoo yeroo hundumaa kana attamitti akkannaan jetta. Anoo sirriidha yaadaa irraa dhagaasanii galeera ooda akkasiin haaraa inni anoo sirriidha kana haasa'aa jiru haqaan qaba dhugaan qaba jenna waan ta'eef zibala attamitti kana jetta gaafa jedhamu bakka allaqe. Isinii galee kun jalqaba kaanii addaamii fi heewwan walitti haaranii dubbii jalqaban kanarraati gaafa cubbuu hojjetan. Qaayil faan sittaanan immoo kanarraati kan isaan cubbuu hojjetan. Qaayil kan inni cubbuu hojjete taabeliin ajjeese isa kana itti aanee ilaallaa gidduuma kana waaqayyo sinaa